OROMIA11 Gabrummaa yoo dandeenye hiddaan buqqifna yoo dadhabne immoo ilmaan itti guddifna kan jedhe eenyu ture qabsaa'aa Oromoo dacheen Oromiyaa biqilchitee Jeneraal Waaqoo Guutuuti akkasuma ilmaan miyyee fi paartiin biyya bulchaa jiranis dhaala isaanii dhaala milishaa hunda isaanii siyaasaa ofii dhaalchisuudhaaf cinqamaatiin jiru isaan keessaa tokko isa kana waan maatiin waarii haasa'u ijoollee waaree haasofti jedhama mitiire Kanaaf mucaan kunis waan maatiin halkan haasa'u guyyaa haasayaatiin kan inni jiru. Garuu mucaan kun kan Daani'el Kibrat moo kan Abiyyi dheengadda guddifachaadhaan fudhate laata. Hundaafuu qabsoo abboota isaa bareechee dhaaleetiin jira. አንድ ጉምዝ አንድ አማራ ከገደለ 100 ጉምዝ እንገላለን ኦሮሞ አንድ ኦሮሞ አንድ አማራ ከገደለ 100 ኦሮሞ እንገላለን እኛ ሞትን ሳይሆን የታሪክ ተወቃሽነት ነው እንፈራው የትናንትናው ታሪካችን የትናንትናው ማንነታችን በመርሳት ሳይሆን አዲስቱን ኢትዮጵያ የምንገነባው የትናንትናው ማንነታችን የትናንትናው ጀግንነታችን እንዳለ ሆኖ የትናንትናው ሐውልታችን እንደቆመ ሆኖ አዲስቱን ኢትዮጵያ ከዓለም ጋር እኩል እናራምዳታለን Paarlaamaan Itoophiyaa yaa'ii isaa idilee taa'een mootummaa haaraa fi sirna muudamaa aangoo hedduu raawwateetiin jira. Eenyufaatu aangoo haaraa argate? Eenyutu muudama osoo barbaadu dhabe? Kanneen muudamanii aangoo argatan iddoo akkamiifaatti ramadaman? Isa kana keessatti gaheen dhaabota mormituu maal ture? Mormiin isaan mudate hoo akkam? Namoonni haaraan paarlaamaa Itoophiyaa keessa seenan maal jechaa jiru? Isa kanaa fi kanneen biroo qabanneetiin dhufnee jirra akkam jirtu daawwattoota OROMIA11 kun Haragalfiidha. Ji'oota muraasa dura filannoo biyyoolessaa gaggeessee injifachuu haasaa kan ture mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kana mootummaa haaraa dhaabe jechuun dachee dhiphisaatiin jira. Waa'ee filannoo wal qabatee sagantaa hedduu hojjennee haala hundaa isin biraan ga'aatiin turre. Amma immoo wanti haaraan jiru maali? Mootummaan haaraa jechuun mootummaan isuma kaleessaati. EPRDF isuma kaleessa Itoophiyaa waggaa 30 kan bulchaa turedha. Amma haaraa jechuudhaan kan of beeksisaatiin jiru. Garuu mootummaan isaanii moofaa ta'uu ofumaa ragaa ofitti bahan. Fakkeenyaaf filannoon kun jaffaadha jedhaniitiin haasayaa turan. Mootummaan haaraan filannoo haaraa gaggeessuun mootummaa haaraa dhaabe jedhu. Garuu kan filannoo dura turanis mootummaa haaraa jechaatiin turan. Isa kana ani waan sobaa jiru yoo isinitti fakkaate Birhaanuu Juullaanaaf ragaadha. Birhaanuu Juullaa gaafadha. Gaafa san innis iddoo san ture. Mootummaan kun haaraa kufuu hin danda'u. Iyyuudhaan karaa cufuudhaan mana gubuudhaan kufuu hin danda'u. Haaraa gara ummata isa barbaadu miliyoonotaatu jira waan ta'e. Namni siyaasa beeku kana laaluu sirra jiraata. Namni siyaasa beeka jedhu kana xiinxaluu sirra jiraata. Mootummaa diklaayin godheef mootummaa ol ka'aa jiru qixxee jissuu hin danda'amu. Galatoomii Jeneraal keenya garuu mootummaan gaafa san haaraa ture amma akkamitti deebisee of haaromse mootummaa haaraa dhaabe. Wanti haaraan isaan qabatanii dhufan maali? Abiyyis isuma kaleessa isin ceesa osoo jedhu ummata galaana Atlaantik keessatti gate. Wanti haaraan yoo jiraate Angaasaa Ibraahim paarlaamaa seenuu qofa. Mootummaan haaraan isaan dhaaban kana keessa wanti haaraan maal fa'aa akka ta'e haa ilaallu. Akkuma beekamu akkuma sirni wayyaanee qabsoo qeerroon kufee kaasee dhaabni dhaaba hin qabne OPDO'n gama aangootti dhuftee turte. Akkuma dhufteen maqaa jijjiirrattee ODP moggaafachuun tattaafachaa turte. Erga haala mijeeffattee booda isis jijjiirtee PP uumte. Loogoo dhaaba isaanii Google irraa hatan. Unity yoo jette argachuu dandeessa. Waldaa gargaarsaa yoo jette Google irraa argachuu dandeessa. Akkasuma churchiinis wal qabata. Gama filannootti yoo deebinu mallattoo isaanii paartii biyya Turkii Tayyib Erdoganiin kan hoogganamu irraa akka ampuulii hatan gabaafnee turre. Amma immoo maaltu haaraa isaan taasisa laata? Paartiin siyaasaa biyya tokkoo hatuu haasaa pirezidaantii biroo hatuu tarsiimoo biyyoota biroo hatuun beekamu mootummaa haaraa kana keessatti hoo wanti isaan hatan jira laata? Akkuma mootummaa haaraa isaan filatan mallattoon isaaniis isa kana. Kana immoo dandeettii isaaniin kalaqamuu akkuma baran iddoo biroo irraa fidan isa jedhu hubachuudhaaf ilaallee turre. Wanti baran nama hin dhiisu waan taateef mallattoo haaraa kana Elsa Speak isa jedhu irraa fidan. Gabaa jedhaan barraahe garuu English Language Learning Assistant isa jedhu irraatiin kan isaan fudhatan. Erga hatuun isaanii hin oolle English for Ethiopia isa jedhu irraa osoo hatanii gaarii ture.
Gama biraatiin immoo aduu alaabaa adda bilisummaa Oromoo irra jiruun wal fakkaata. Akkuma beekamu alaabaa adda bilisummaa Oromoo irratti aduu fi urjiinis jira. Isa keessaan immoo isaan aduu fudhatanii odaa gidduudhaa baasanii waan biraatiniin bakka buusan. Kun immoo burjaajii uumuudhaaf immoo mootummaan Itoophiyaadhaa PP'n yeroo ammaa kana biyya bulchaa jirtu sirna yookiin immoo ilaalcha shanii of keessaa qabdi laata. Kana immoo milishaan gandaatu ni beekti. Sirni hundeeffama mootummaa haaraa kun mootummoota biyyoota Afrikaa hedduun isaanii kan irratti argaman ture. Sabaaf sablammoonnis biyyattis akkuma beekamu akkuma barame aadaa fi duudhaa isaaniin faayamanii irratti argaman. Sagantichi kan eegale faaruu alaabaan yoo ta'u weellistoonni hedduunis sirbanii turan. Isaan keessaa Abbosh Zallaqaas isa jalqabaati. Abbosh Zallaqaa yeroo jalqabaaf waa'ee immiyyee sirbee osoo hin boo'in waltajjii irraa kan inni bu'e jechuudha. ወዳችኋለሁ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር Mallattoowwan mootummaa haaraa agarsiisan keessaa kun isa tokko. Kan biroo immoo kan hedduu nama kufalchiisu, kan nama bohaarsu, kan nama ajaa'ibsiisu sirba weellistuun Amaaraa kun waltajjii irratti agarsiifteedha. የማንነቴ መለኪያ ኩራቴ መመኪያዬ ክብሬ የሶስት ሺህ ዓመት እመቤት አንድነት ኢትዮጵያ ሀገሬ እቲ አንቺ የኔ ሙሽራ ሀገሬ እስቲ ልጠይቅሽ ያገቡሻል ይፈቱሻል ያጩሻል አሁንም ድንግል ነሽ ያገቡሻል ይፈቱሻል አሁንም ድንግል ነሽ Itoophiyaan waggaa 3,000 ol jiraatti ammas dubrummaa qabdi jedhu. Kana ilaalee Abguyyoo Waariyoo jaartii ganna 3,000 dubrummaa qabdi akkamitti jenna jedhe. Qabiyyee sirbaa yoo ilaalle si fuudhanii si hiikanii garuu ati ammas dubrummaa qabda jedha. Bara mootota irraa eegalee warri asee itti dabree Minilik oliif gadi ari'ee Haayile Sillaaseen gubbaa taa'ee Dargiin qe'ee shibbiriin dhiiga isii dhangalaasee Mallas misoomaan hafuura isii kutee Haayile Maariyaam ijaan isii taqqasee Abiyyi boolla qotee biqiltuu itti dhaabee hanga ammaa akkamitti immiyyee Itoophiyaan dubrummaa qabaatti. Maal jechuudha jedhe Taayyeen yoo dubbiin jalaa baddu. Sirna hundeeffama mootummaa badhaadhinaa kana irratti kan argaman hooggantoonni biyyoota Afrikaa hedduudha. Garuu namni tokko kan Abiyyi akka lubbuu isaatti jaalatu guyyaa gammachuu Abiyyi kana irratti hin argamne. Innis Isaayyaas Afawarqiiti. Garuu akkamitti hafe? Dirree san irratti juntaan balaa uumti jedhee sodaateeti moo? Akka tasaa dhukkubsatee moo? Not at all. Guyyaa san dalagaan qabame moo? Biyya isaa filannoo waan hin jirreef mootummaa demokraatawaa Abiyyi kan uummataan filame kana arguu hin feene moo? Depending on what you call elections, what you believe in elections, what you think in terms of elections, if you think elections are elections we've witnessed in Ethiopia, if you're talking about these types of elections, I can tell you it may never happen. Moo Abiyyi wajjin akka duraasan wal hin jaalatan yeroo ammaa kana? Maybe more, who knows? Mootummoonni argaman hedduun akka Abiyyii fi PP'n barbaadu san isaan qofaarsu osoo hin taane dhaamsas dabarsanii turan. Isaan keessaa tokko pirezidaantii Keeniyaati. Today, you are the Prime Minister of those that gave you the vote and even those that did not give you the vote. These are all your people. And our hope and our prayer and our support will be with you as you bring this nation together. Ingiliif PP hin galu malee pirezidaantiin waa'ee nagaa dhaamaatiniin kan inni jiru. Gama muudama haaraatti yoo deebinu eenyufaatu muudama haaraa argate. Muudamni isaan argatan ilaalchi isaanii akkam. Eenyufaatu muudama kana keessaa dhoksaan seene. Boqonnaa beeksisa kanaa booda walitti deebina. Dilla restaurant dhangaa mi'aawaa nyaachuu barbaannan maatii keessanis bashannansiisuu yaannaan gara Dilla restaurantii koottaa daddafaatiin foon waddii kitfoon ajaa'ibaatii fi nyaanni ammayyaawaa dhugaatii barbaadan wajjin isiniif qophaa'am shiroo barbaree fi mi'eessituuwwanis ni jira isinumti gara Dilla restaurantii kuram Dilla restaurantii qulqullinaa fi mi'aana beekamam dafaa koottaa malee bunni jabanaatis isinii danfifamam Dilla mana bashannanaa Dilla mana firaaf aanam teessoon keenya 1813 Riverside Avenue Minneapolis Minnesota 55454 lakkoofsi bilbila keenya 612-332-2898 Dilla Restaurant.
Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii isaa idilee jaaffaa bara hojii tokkoffaa walgahii addaa tokkoffaa taasiseen muudama haaraa hedduu raggaasisee ture. Isaan keessaa tokko muummicha ministeeraa biyyattiiti. Sadarkaa barnoota isaa dooktireetii fi dhalataa bashaashaa kan ta'e Abiy Ahmad Ali muummicha ministeeraa ta'uun muudamee ture. Inni kun waan nama ajaa'ibu miti. Akka inni filamu ni beekama. Garuu akka waan hin beekne yoo maqaa isaa yaaman ija babaasaa tiniin ture. Obbo Dammaqaa Mokonnon immoo itti aanaa muummicha ministeeraa ta'uun ammas irra deebi'ee filamee jira. Garuu obbo Dammaqaan gaafa inni umrii 7 akka inni jiru isaa guutuu itti aanaa ta'u haati isaa dhaamteef moo yoom ol baha yookiin gad bu'a iddoo sanii. Bara Mallas itti aanaa, bara Hayilamaariyaam itti aanaa, bara Abiyyis itti aanaa, bara Das itti aanaa. Bara dhufus itti aanaa wanti iddoo jiru sanii hin sochoone wanti hin jijjiiramne Dammaqaa Mokonnonii fi siidaa Minilik qofa. Siidaa Minilikis yeroo tokko ijaarsaaf sochoosanii iddoo biroo geessanii deebisan. Kanaafuu kan iddoo isanii hin jijjiiramne Dammaqaa qofa. Garuu barana isaa dabartee jirti. Aangoo tokko qofa osoo hin taane 2 kennaniif. Itti aanaa muummicha ministeeraa fi itti gaafatamaa dhimma haajaa alaati. Namatu hin jirre moo Dammaqaatu mindaa dalagaa tokkootiin tole hin jenne. Kun raajiidha. Kan garaa nama nyaatu immoo miseensonni ABO tokkoomee kan paarlaamaa seenan itti aanaa muummicha ministeeraa kennaa dalagaan dirribii itti kenname jedhanii booyaa fi turan. እኔ በጣም የሚያከብራቸውና የሚያደንቃቸው የተከበሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሁለት ስራ ነው የተደረበባቸው። አይዞ ኃይሉ ኬኛ ዳባ keessan keessaa tokko garuu akkamitti ministeera ta'uu dhabe. Inni biroo immoo giiftii duree biyyattii Aadde Zinaash Taayyachuuti. Isiinis irra deebiin giiftii duree fi haadha manaa muummicha ministeeraa taatee hojjechuuf filamtee jirti. Bara hojii gaarii jennaan. Kanneen dhaaba mootummaa keessa jiran qofa osoo hin taane kan dhaaba mormituu ofiin jiran hedduunis aangoon laatameefii jira. Isaan keessaa tokko Qajeelaa Mardaasaati. Itti aanaa dura taa'aa ABO Hilton Hoteeliiti. Innis ministeera ispoortii fi aadaa ta'ee filatamee jira. Torbee dhufurraa eegalee isteediyeemii ijaaruuf dhagaa bu'uuraa kaayuu fi kubbaa akka armaan gadii kanatti taphachuu ni eegala jedhameetiniin eegama. Garuu Qajeelaa Mardaasaa gama Federaalaa ol fidanii maaliif dura taa'aa isaa obbo Araarsoo Biqilaa gama Oromiyaatti hambisan? Sababii Araarsoo Biqilaa Amaariffa hin beekneef moo maaliif? Dubbiin tun shira of keessaa qabdi. Inni biroo immoo miseensa Qinijjiitii duraanii, hundeessaa Gimboo Sabaatti duraanii fi Izeemaa kan ta'e obbo Birhaanuu Naggaati. Birhaanuu Naggaa nama ilaalcha ilmaan dhimmiyyee qabuu fi Itoophiyaa afaan tokko, aadaa tokko, amantii tokko, alaabaa tokko, paartii tokko, buddeena tokko, shiroo tokkoo fi dhimma tokko akka qabaattuuf nama qabsaayaa turedha. Amma immoo ministeera barumsaa ta'ee yoo inni filamu Abiyyiin alatti miseensonni paarlaamaa hedduun mormanii jiru. ቀጥሎ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቦንገር የትውልድ ቦታ ቢሾፍቱ የና ልጆች አባት ፕሮፌሰር ብርሃኑን ሲንግሊ ደሞ ኢሳን ካን ፉደ ዮኪን ሄሩምቴ ጀቻ ኢብሳ ቱረን ከንሳ ከነሞ ማሊፍ ኤረ ደብረን ገሩ ፍለሙ ኢሳ ከነ ሚሴንሶኒ ፓርላማ ሄዱን ኒሙርመን ኢዜ ማረት በከቡአን ኩን ፈዲን አንጎ ኩን yoo rabbitti hin dabalamin uummanni nama fudhatiin galma ga'uu hin danda'u. Bakka itti dhalatanii dhuurri isaanii awwaalamettu kufaniiru. Bakka itti dhalatettuu nama kufe. Yeroo dheeraa qabsaa turuu isaatiin illee fudhatama kan hin arganne as keessatti poosishinii san ilaalan irratti illee fiduun maaliif barbaachisee kan jedhuun qaba. Jalqaba irratti dubartiin jara gidduu teessee afaan Oromootiin paarlaamaa keessatti akkasitti haasa'uun isii nama boonsa. Kan biroo immoo nama Abiyyi dhiyeesse kana mormuun isiis jabina agarsiisa. Kanaan alatti immoo mormii Birhaanuu irratti kaafteef sababa gahaa dhiyeessitee jirti. Birhaanuun qe'ee itti dhalate Bishooftutti kufuu, saba irraa dhalate Guraagee biratti kufuu, uummata Finfinnee bara hedduun ittiin dhaalataa ture keessattis kufee jira. Kanaafuu sababbiin inni filameef tokko madaala hin kaasu. Inni biroo immoo isa gaafii miseensa paarlaamaa tun nama itti dhiyeenyaan ፕሮፌሰር ብርሃኑ ቤኩዳ ምንም ቢሆን ኤዱኬሽን ብሎ በኤዱኬሽን ያልተማረ ሰው በዛ ያልበቀለ ሰው ለውጥ ያመጣል ብላችሁ እኔ መጠበቅ አይታየኝም። በጣም የተበደለ ሴክተር ነው። ኢዜማ እኮ ምናልባት ለፍትህ የቆምኩ ነኝ ብሎ ሚዛኑን ያስቀመጠው ምናልባት ወደ ፍትህም ቢሄድ አይደንቲቲውን ቢጠብቅ እኔ ምንም ተቋሙ የለኝም። ከናፉ ኢዜማን ሜዘነ ኢሳ ቀበቴ ኦሶ ቀመዲ መዘነ ኢሳፍ ወየ ጀቻ ጅርቲ ፈካታ
inni biroo du'ee argama malee ani isa hin filu keessi kiyya naaf hin hayyamu jettee bira kutte. Profeesar Birhaanuu gama miidiyaa hawaasaatiin barumsa waxa bajjii 30 yookiin immoo sanee 30 cufamu gama caamsaa 7 yookiin immoo gimbootii 7tti jiruuf deema jedhanii itti qoosaa jiru. Fidelii barachuun yeroon isaa amma kanneen aangoo argachuuf eegaa turan hedduun isaanii harka qullaa hafan. Keessattuu kanneen diiyaasporaa irraa dhufan hedduun hin milkoofne. Muraasni isaanii kanneen akka Birhaanuu Leenjisoo itti aanaa ministeerotaa godhanii bira kutan. Taayyee Fayyuu ministeera deetaa nagaa taasisan. Amma Taayyeen dhugumaan ministeera nagaa ta'ee muudame. Kana booda qabsoo karaa nagaatti makamee badhaadhina jabeessuu qaba. Diinota keessaa fi alaa kanneen akka juntaa fi shanees karaa nagaatiin ni dhabamsiisa jenneetiniin eegna. Haasaan miseensota paarlaamaa dhoksaan hatanii seenanii dhagahamanii ture. ሾልኮ የገቡ የፓርላማ አባላት ኢሳን ጀኑን ያቀረቧቸው አመራሮች 95-96% በጣም አስደሳች ነው። አንዳንድ ሾልኮ የገቡ ሚኒስትሮች አሉ የሚል ስጋት አለኝ እና እነዛ ሾልኮ የገቡ ካሉ አሉ የሚል እምነት ስላለኝ ነው መረጃውም ስላለኝ ነው የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በፈለጉ ጊዜ ተጨባጭ መረጃዎችን ሌሎች ጊዜ ልሰጣቸው እችላለሁ እድሉን ከሰጡኝ የተከበሩ የቀድሞ የፌስቡክ ላይቭ ምክር ቤት አባላት አቶ ሃንጋሳ አቲሞ አከሚን አቺጌሳ ሴንቴ ኤሰት ደርጉምቴ ሞቴ በር ዱማ ዲያቴ ጀራፈካታ ነሞተ ሙሙች ሚኒስቴራ ሙደማፍ ዲኤስ ፐርሰንት 96 ጋሪ ደጀቻ ጀራ ገሩ ማፍ ፐርሰንት 96 ጀዴ ፒፒን ፐርሰንት 96 ሞኔ ጀቻ ቱርቴ ፍለኖ ፊ ሙደምኒ ወለደ ዋን ተኤፍ ኦቦ ሃንጋሳን አከሰረፈቱ ገመኑማን ዳምሳ ደበርስናፍ ገሩ ሚሰንሰን ሾሎከኒ ሴነን ከን ሃንጋሳን ሳጥሉ በርባዱ ኤኙ ፋላታ እኒጋ ፌስቡክ ላይፍ ሲንስ ዋሳጥላ ሚዲያ ረትስ ዋሳጥላ አማስ ፓርላማ ሴኔ ዋሳጥሎ ኢትፉፌትኒ ጅራ ከነጣንሶንሙ ቪዲዮ ገባባ ዋይ ጁንታ እረቴ ሆጀን ተኮ ኢስኒፍ ዲኤስና Hey, karana go. Aisa demu jir. Asajameti kamal namni as demu mali. Mali re ka chika jette demu mana taji seta asiti dabat. Lakki mana taji miti mana mali akkate atuni beita ka. Matao ka kabda. Mana namni akka kiyya senu senuf demara. Matao ka kabda abo. Ni kaba. Dole. Bas. Abirati bas. Masabur. Karabati kesa mal ka atte jirta. Makake. Demisse. Esarra duft. Makale ra duft. Muka Sudanit. Matao ka bira kabda. Kono siyo ka. Tole atau. Nama ka kesani to kono gari miti. Sotolfa tati dema. Nama gari dais. Kana boda fula simbare jira kon injir. Opo distagina kot. Kan guyyaa kee kam? Nama ariifatu fakkaata. Gabaata akka inni jedha taraara. Okay, galatoome kee guyyaa gaarii qabaadhu. Isinis guyyaa gaarii qabaadhu galatooma. Ketteen oolnyudha. Baga nagaan karaa baankii Oromiyaa dhuftan maqaan koo Liyaadii maal isin gargaaru? Galatoomi booliyaade mallaqa xiqqoo si buukii kiyya kanarraa baafachuu barbaadeeti. Kanaafan dhufe gara baankii. Mallaqa meeqa baasuu barbaaddan? Mallaqa guddaa miti mallaqa xiqqoo miliyoona 6 addaaf. Miliyoona meeqa jettan? Yaayan miliyoona 6 maal ni xiqqaate itti dabalamu? Mallaqa gana guddaa kanatti gaafatamaa kiyya qofatu isin gargaaruu danda'a. Isa dubbisee dhufuun qaba, okay? Ayya rakkoon qabu. Rakkoon qabu miti. Yoo xiqqaate itti daballa jedhanii ranjariin itti naayim. Omaa rakkoon hin jiru. Tole, obbo Tolosaa.
Akkam nagaami fayyaadha waan ajaa'ibaa si qaba juntaa guddaa tokkos dhufa as jira mallaqa baafadha jedhaa jira mallaqa guddaa gaafachuu jira lootarii guddaadha kun nuuf seensisaa faayilli isaa kana faayila kana qaba duuki ol nan irraanfattu gaa lootarii guddaadha kun akkamitti si irraanfadha maal taate ol yaada miliyoona ja'a dafi tole nan irraanfattu gaa nan irraanfattu miliyoona ja'a nan irraanfatin amma seensa nan irraanfattu gaa akkamitti tole baga nagaan dhufte obbo Damiseedha taa tole egaa baga nagaan dhuftanii maal isin haa gargaaru mallaqa ishee xiqqoo hanga miliyoona 6 akka baafachuuf hin dhufe. Meeqa jette? Maal rakkotu jira miliyoona 6 jedhe. Lakki isallee rakkoon hin jiru. Ati garuu biyyuma keessa turte moo? Lakki biyya keessa turre dalagaadhaaf biyya ollaa kennaa Suudaan fi biyyoota ollaa kennaa keessanii deddeebi'a dalagaadhaaf. Maal kun rakkoodha? Dalagachuun rakkoo qaba? Kanaaf naan jettuure junta. Of kabaja obbo Tolosaa maal jechuu feetaniiti? Maa wal arrabsina? Walaa kabajni. Of kabajneerraa dubrummaas qabna. Boodani saalfattu obbo Tolosaa waan akkanaa kanneen osoo waliin jedhuu baannee hedduu natti tola. Juntaa namaa jechuun waan itti saalfatan tokko namaan hin jedhina. Birrii miliyoona 6 baasee sitti kennuu fi uummata Tigraay miliyoona 6 buqqisuun garaagarummaa maalii qaba? Ati immoo kana goonaan juntaadhaan garaagarummaa keessan maalire? Boodani saalfattu obbo Tolosaa. Birrii miliyoona 6 baasee sitti kennee baankii kana maal haa godhuuf? Mana DSTV, mana kilabaa, mana xallaa moo mana farshoo kan godhu barbaadde? Obbo Tolosaa dhageettu sun dhimma kiyyaa miti. Feetan mana shiishaa godhaa. Dhimma kiyyaa miti sun. Isaan jedhaa bar exactly. Dhimma kiyyaa miti. Ati dammissee osoo hin ta'in dammallaash isa jedhu. Maal manaajar maal jechuu feetaniitan? Mallaqa kiyya naa kennaa mallaqa koo barbaaduu dhufe malee waan biraatiif hin dhufne juntaa jettanii isin naa arrabsitaniif miti. Zabanyaan maal fida? Abeeta laqaa'e. Baasi qabii. Zabanyaan maal godhe? Zabanyaan maal godhe? Baas. Naa. Ajaa'iba. Talaga amma immoo gara waajjira muummicha ministeeraatti bilbiluun qabaa jechuudha. Hello, waajjira muummicha ministeeraati? Eeyyeen, waajjira muummicha ministeeraati. Eessarraa bilbiltu? Eeyyeen ani maqaan koo Obbo Tolosaan jedhama. Manajara baankii Oromiyaati. Maal isin gargaara? Egaa kanaan dura akka dhageenyutti namni juntaa qabee badhaasa qarshii miliyoona 10 argataa isa jedhu san quba qabna turre. Amma immoo kunoo juntaa tokko amma qaansaas Damissee jedhamu qabnee to'annoo jala oolchinee jirra. Badhaasa birrii miliyoona 10 kana argachuudhaaf bilbilaa jira. Okay, mee yeroo tokko na eegaa. Tole, naan eega rakkoo hin qabu. Birrii miliyoona 10 eeguu miti taa'aa buli naan hin jettu hime. Hello. Badhaasni haa qophaa'ee fi obbo Damisee osoo hin taane obbo Geetachoo Asaffaatiif. Galatooma waan nu bilbiltaniif.
ጌታቸው አሰፋቲ ጌታቸው አሰፋ miti ጌታቸው ረዳቱ ኦፊ ቀቡ ደደበኒ ጌታቸው አሰፋ ቀቡዳፊ nyaata kootu jedhin ay damisse egaan daawwattoota OROMIA11 daawwachaa kan turtan Haragalfii ture sagantaa keenyatti yeroo qabaattan karaa toora Facebookii, Instagramii, Twitterii fi YouTube akkasumas karaa toora emailii keenya info@oromia11.org nu biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna hamma torbanitti ilma torbaanii waasaas jechaa qopheessuudhaan kan isin wajjin ture ani abdiidha yeroo gaarii qabaadhaa. OROMIA11